Welcome back to CK Masterclass. Today we are continuing our sections Yurabi Pasha Rebellion in Egypt kan jedhu itti fufna. Yurabi Pasha warraaqsa Yurabi Pasha Egypt keessatti yookaan biyya Gibsi jedhamtu keessatti godhe kan ilaallu ta'an CK Masterclass chaanala keenya CK Masterclass subscribe gochuudhaan akkasuma LinkedIn keenya subscribe gochuun X, Telegram, WhatsApp all social media even Snapchat kan qabnudha. An CK Masterclass dha nu wajjin turtii taasisan isin jala isin jaalladha. Even TikTok irrattis kan qabnu dha jechuudha. Well, Yurabi Pasha or Ahmad Yurabi or Yurabi Pasha was officer in Egyptian army. Ahmad Yurabi nam jedhamu kun yookaan Yurabi Pasha nam jedhamu kun officer guddaa waraana Egypt keessatti nama ture jechuudha. Yurabi participated in an 1870 mutiny that developed into the Yurabi revolt against administrations of Cardiff Tawfiq, which under the influence of Anglo-Boer rulers. Yurabi Pashan kuni hirmaannaa bara 17 jalqaba namni hoggansaarra ture Cardiff Tawfiq nama jedhamu. Namni kun nama Anglo-French Boer rule keessatti administration akka administrationitti nama turedha. Garuu bara 1879 Yurabi Pashan kuni ajaja Cardiff Tawfiq kana diduudhaan sanbooda diddaan hoggansa isaa Cardiff Tawfiq diduun kun karaa warraaqsatti dhawaatan guddachuudhaan karaa revoltitti jijjiirame jechuudha. Karaa revolution karaa warraaqsatti jijjiirame jechuudha. Which was under what? French rule. Anglo-French rule jechuun by the way Faransaay keessatti Egypt keessatti jalqaba Faransaay fi Biriiteentu achi keessa bulchaa ture. So inni kun nama asirraa ka'e jechuudha. Seenaan isaa jalqaba diddaa irraa kan ofiisaa Egyptii waraana Egyptii ture jechuudha. He was promoted to Tawfiq cabinet and began reform Egypt military and civil administrations, but the demonstrations in Alexandria in 1882 led to the British bombardments and the occupation of Egypt. Akkasuma Cardiff kuni nama yookaan nama kaabinee Tawfiq yookaan kaabinee Cardiff Tawfiq jedhamu kana akka riifoormii irratti gaggeeffamu nama barbaadu jechuudha. Akkasuma waraana Egyptii keessatti akka yookaan riifoormiin adda addaa waraana keessattis akkasuma siivil administreeshinii keessattis waraana siivilii keessattis jijjiiramni akka jijjiiramu nama barbaadu. The demonstration jechuun hiriirri nagaa Alexandria keessatti magaalaa Alexandria Egypt keessa bara 1882 ka'ee akka waraana British bombardmentii kakaasuudhaan akka Egypt qabatan sababa ta'uu danda'ee jira jechuudha. Asirratti wanni isin hubachuu qabdan Faransaay maaliif qabatu olta kan jiru Faransaay waraana Yurabi Pasha kana keessatti hin hirmaanne. So British qofaatu waraana kana dhaamsuudhaaf yookaan revolution kana dhaamsuudhaaf laffee waan ta'e Britain Egypt qabatu dandeessee jirti jechuudha. Yurabi and his supporters were arrested. Yurabi fi akkasuma deeggartoonni isaa ni hidhaman and exiled due to what? The Ceylon, now Sri Lanka. Bakki isaan itti hidhaman naannoo Ceylon naannoo sun jedhamtu bakka biyya amma Sri Lanka jedhamtu kolonii British jala kan turte hidhamanii jechuudha. This revolt also known as the Yurabi revolt. Warraaqsi kun warraaqsa Yurabi revolt warraaqsa Yurabi jedhamuun beekamaa jechuudha. Was primarily inspired by his desire for social justice for the Egyptian based on equal standing before the law. Kan inni hayyoo guddaa warraaqsa kanallee hawaasni haqa isaa akka argatuu fi akkasuma namni hundi seera duratti walqixa ta'ee ija walqixaatiin akka ilaalamu nama laffaa ture jechuudha. With support of peasants as well as he launched broader effort to try to free Egypt and Sudan from the foreign control and to ending the absolutism regimes of Cardiff Ismail Pasha. Akkasuma deeggarsa qonnaan bultoota argachuudhaan akkasuma laffaatii guddaa Egypt bilisa baasuu fi akkasuma Suudaan dhiibbaa biyyoota lixaa biyyoota alaa irraa bilisa baasuudhaan akkasuma kan inni kuffisuu barbaade
mootummaa abbaa dargii obboleessa isaa Kaadib Ismaa'il Paashaa nama jedhamu aangoo irraa akka bu'uuf nama lafaa ture jechuudha. The revolt is then spread to express resentment as the influence of foreign. Warraaqsi isaa kuni san booda komii adda addaa dhiyeessuudhaan biyyoota adda addaa yookaan ammoo foreigner'aan deeggaramuudhaan including aristocracy haa ta'u hin baay'ee biyyoota Tarkii fi biyyoota alaa adda addaa irraa gargaarsa argachuudhaan warraaqsi kun itti fufee jechuudha. Yuraabii was eventually captured. Boodarra Yuraabiin maal ta'e dhawaataan Yuraabiin ni qabame jechuudha. Captured ni qabame and they tried to restore the Cardiff for rebellion on the December 3, 1882. San booda and they tried. Erga qabamee booda hoggansa Kaadib Ismaa'il Paashaa sun akka deebi'u December 3 bara 1882 yaalamee ture jechuudha. San booda Yuraabii was found guilty and was sentenced to this. Yuraabii Paashaan san booda yakkamaa jechuudhaan qabamuudhaan duuti itti murteeffame jechuudha. But sentence was immediately commuted to punishment for the life. Waraanni yookaan du'in itti murtaa'e sun itti murtaa'uudhaan san booda fannifamuudhaan jireenyi isaa badee jira jechuudha. Jireenyi isaa he left Egypt on December 28, 1882. Asirratti wanni isin hubatamuu qabdan akkas jedhamee haa itti murteeffamuu malee namichi kun murteen jijjiiramuudhaan December 3 karaa Sri Lankaa Siiliyoon yookaan Sri Lankaa biyya amma jedhamtutti akka deemu jechuudha. Karaa biraatiin biyya jaartii guutuu abarraa kan beekte yoo ta'e achi jechuudha. Jaartii weellisaa beekamaa Oromoo guutuu abarraa Sinaa Wayyaa kan jedhu san jechuudha. Then in May keessa 1901 Kaadib Abbaas Seconds namni maqaan isaa Kaadib Abbaas Secondii fi Toofiq Soos ilmi Toofiq and the successors akkasuma namni Kaadib Abbaas Secondii jedhamu kun ilma Toofiq akkasuma ilma nama bakka aangoo abbaa isaa bu'ee fudhate kun permitted to Yuraabii return to Egypt. Hayyamuudhaan akka Yuraabiin biyyatti deebi'uuf hayyama godhe jechuudha. Abbaas was nationalist. Abbaas kun sagandiin kun nama biyya isaa jaalatu ture. And remained deeply opposed to British influence in Egypt. Nama kolonii British kan Egypt qabattee irra jirtu kana nama jibbaa ture jechuudha. Yuraabii returned in 1901 and remained in Egypt until his death 1911. Yuraabiin bara 19 duwwaa takka Egypti deebi'uudhaan Egypti keessaa haga bara 19 duwwaa takka ifii isaati duutti nama biyya isaatiif aarsaa sana hunda kafaluudhaan bara 19 takkatti du'e jechuudha. Yuraabii revolt had long-lasting significance in Egypt as the first instance national sentiment in Egypt. Warraaqsi Yuraabii Paashaa kuni bu'aa gurguddaa Egypti keessatti buuse qabaachuu. Tokkoffaratti yeroo jalqabaatiif warraaqsi lammii Egyptii ta'e namni jaalala biyyaa Egypti keessatti lafa qabsiisuu eegalee nama Yuraabii Paashaa jedhamu. Which would later play very important role in Egyptian history. San booda jaalalli biyyaa kun guddatuudhaan seenaa Egyptii keessatti haalan gahee guddaa taphate jechuudha. Some historians also noted that hayyoonni seenaa tokko akka barreessanitti at the 1881 up to 1882 the revolution laid the foundation of mass political in Egypt. Baroota kana lamaan jidduutti warraaqsi guddaan ka'uudhaan sirna siyaasaa Egyptii keessatti haalan jijjiiruu dandeessu. In 20th century jarraa 20ffaa keessa Egypt particularly during the regime of Jamal Abdel Nasser keessattuu ammoo bara bulchiinsa mootummaa Jamal Abdel Nasser Yuraabii would come to regarded as Egyptian patriot. Yuraabiin akka nama jaalala biyyaa isaatii qabu akka goota biyyatti jechuudha and national hero mallattoo jaalala biyyaa akka nama qabutti faarfamaa nama yeroo hunda seenaan isaa yaadatu ture jechuudha. He also inspired political activists living in Ceylon. Akkasuma nama Sri Lankaa taa'ee yookaan Siiliyoonii taa'ee nama sirna siyaasaa biyya tana akka aktivistiitti nama biyya tana gargaaraa ture jechuudha. The second movement is Mahdist movement in Sudan. Inni biraa immoo British maratti kan gaggeeffame bara mootii Mahdist movement bara Mahdi kan jedhamu Suudaan keessatti nama beekamaa ture jechuudha. Wantoonni amma ilaalaa jiru kun biyyoonni Afrikaa sirna kolonii ofirraa ittisuudhaaf warraaqsa isaan godhan taatee isaan godhaa turan jechuudha. The Mahdist rebellion in Sudan began
in 1881 by Muhammad Ahmad, a Muslim holy man from Dongola who declared he was expected to Mahdi. Look, Mahdi jechuun akka amantii musliimatti nama ni dhufaa booda ni dhufaa jaamee keessattuu amma histirii kutaa 11 irra ilaaluu dandeessanii boqonnaa 4 waa'ee shi'aa bakka shi'aa san deemtanii ilaaluu dandeessanii. Mahdistiin kun warraaqsi mahdistootaa kun kan inni jalqabee bara 1881 yoo ta'u nama maqaan isaa Muhammad Ahmad jedhamu nama musliima nama qulqulluu nama amantii isaa kabaju naannoo Dogola kan jiraatu nama ifi isaati akka Suudaan duraanitti deebisaa akka Mahdiitti ilaalaa jechuudha. Nama biyya sana deebi'ee bilisoomsutti ilaalaa ture jechuudha. His followers hordoftoonni isaa to identify him as al-Mahdi. Hordoftoonni isaa akka nama al-Mahdiitti jaaniit isa ilaalaa turani. In 1881 bara 1881 he organized the revolts. Warraaqsa qindeessuudhaan declaring that he was expected to be Islamic survivor or Mahdi. Nama Islaama survive godhu noor nama Mahdi jedhamu kan karaa fuulduratti amantiin Islaamaa ni dhufattee amantuu tahee Ijiptii yookaan nama biyya Awurooppaanota irraa ari'uudhaaf nama tattaaffii guddaa godhaa ture jechuudha. Well, he was from this name that the Sudanese religious movement and anti-colonial movement was named Mahdist movement. So sababa maqaa Mahdii kanarraa fudhatuudhaan amantii if keessatti qabate akkasuma farra kolonii warraaqsa farra kolonii British irraa kaasuudhaaf godhame kun Mahdist movement jedhamee jechuudha. So Mahdist movement is both religious and anti-colonial movement. Lachuu if keessatti qabataa jechuudha. Farra kolonii ofirraa baasuu fi akkasuma warraaqsa amantii Islaamaa jabeessuuf godhame ture jechuudha. Well, on August 12, 1881, Al-Mahdi won his first victory over the colonial force at the Battle of Abba. Dirree waraanaa Abaa Jaamurratti August 12 bara 1881 Al-Mahdiin yookaan Muhammad Ahmad suni injifannoo jalqabaa isaa humna waraanaa faallaa isaa kan ta'e waraana British irratti galmeessuu danda'ee jira jechuudha. Again in November, dabalee November keessaa bara 1883 Mahdist won another victory over the Anglo-Egyptian army in Cordovan provinces. Naannoo Cordovan bakka jaamtutti waraana gamtaa Ijiptiitii fi yookaan waraana Anglo-Egyptian jechuun waraana Ingilaandii fi waraana Ijiptii kan of keessatti qabu naannoo province jaamurratti Mahdistiin injifannoo isaa lammaffaa diina isaa irratti galmeesse. Subsequently san booda in 1885 Al-Mahdi forces captured Khartoum and killed Charles Gordon Pasha. San booda humni Al-Mahdi kuni magaalaa Khartoum to'achuudhaan nama kolonii san bakka bu'ee yookaan nama Ijiptii bakka bu'ee biyyi san hoogganaa ture Charles Gordon Pasha nama jedhamu ajjeesuu danda'ee jira jechuudha. 5 months later ji'a shan booda Muhammad Ahmad passed away. Mahdiin kun du'uu danda'ee jira. The Mahdists were known as what? Dervishes or religious beggars. Mahdistiin kun maal jedhamuun beekaman? Dervish or religious beggars. Nama amantii isaa keessatti kadhaa guddaan beekamu ta'uun beekamaa. Another was the Ansars yookaan nama isa gargaaraa ture. Akka Ansars jechuun amantii afaan Arabaatiin gargaaraa jechuudha. As keessatti jira helpers jedha. Well, upon the death of Mahdi in 1885 du'a Mahdi bara 1855 booda Khalifa Abdullah took the leadership. Namni maqaan isaa Khalifa Abdullah jedhamu hooggansa bakka Mahdi bu'uun fudhate jechuudha. He set up a strong administrative system by appointing a district governor responsible for collecting taxations strictly in accordance with the rule of Quran. Akka Quraanii jedhutti inni kun maal godhe namni Abdullah Khalifa kun jedhamu kun nama seera bulchiinsa biyya sanii nama jabeessee fi hooggantoota naannoo isaa gadi irra jiran irratti ramaduudhaan warreen isaaf taaksii gura yookaan sirna gibiraa galii sassaabuudhaan akka Quraanii jedhutti galii akka sassaaban ajajuudhaan sirna biyyaa leedarshiippii biyyaa jabeessuu danda'ee jira jechuudha. Strong administrative system gochuu danda'ee jira jechuudha. Well, the British regarded the successors of Victor of Mahdist as threat and they wanted to avenge the disease of Charles Gordon. San booda erga Khalifa Abdullahi kana adda baafatanii booda Ijiptoonni maal godhanii inni kun nama Mahdistii bakka bu'e waan ta'eef nama kana avenges haloo irraa bahuu barbaadanii jechuudha. Haloo maali? Haloo du'a Charles Gordon Pasha
kan maadistii ajjeesan irraa ba'uu barbaadan jechuudha. In 1896 bara 1896 Anglo-Egyptian Army under the command of General Kitchener bara 1986 waraanni ammasii waloon Ijiptiitii fi Biriitish kan kumaandara General Kitchener jedhamu kun meeshaa adda addaa hidhachuu advancing into the Sudan. Suudaan keessatti haalan seenee babal'ifatu eegale. 2 years later in 1898 waggaa lama booda bara 1898 this army flicked and finally waraanni walitti bu'uudhaan finally defeating upon the majesty force at the battle of Omdurman. Bara 1898 waraanni General Kitchener jedhamu kun walitti bu'uudhaan bara 1896tti iddoo dirree waraanaa Omdurman jedhamutti waraana Suudaan injifachuu danda'ee jira jechuudha. Suudaan was occupied by combining force of British and Egypt. San booda Suudaan waraana waloo Biriteenii fi Ijiptiitiin qabatamuu dandeesse jechuudha. Following this kan hordofee jechuudha. The British set up what they called Anglo-Egyptian Condominium. San booda British yookaan seera Anglo-Egyptii fi kondominiyeemii biyya kondominiyeemii jechuun by the way federaalizimii keessatti ni baratanii maal jechuudha biyya taatee if dandeessan firii lamaan jalatti kan bultu jechuudha akka Suudaan kana jechuudha. Lord Kitchener was appointed as the first governor of generals of Sudan. Lord Kitchener namni jedhamu kun yookaan namni asitti General Kitchener ture kun hoogganaa jalqaba General Suudaan waliigalaa ture jechuudha. Nama ture jechuudha. Well, the second one is Maji rebellion in East Africa. Inni biraa immoo warraaqsa sirna kolonii ofirraa buqqisuu keessatti sirna kolonii ofirraa ittisuudhaaf uummanni Afrikaa gaggeessa keessaa Maajiin isa hangafa tokko jechuudha. In East Africa, the most serious challenge for German was the widespread resistance of the people of Tanganyika. Baha Afrikaa keessatti rakkoo guddaan akka Jarman kolonii ishii hin babal'ifanne keessaa tokko uummata Tanganyika jechuudha. Uummata Tanzaaniyaa amma aanaa jechuudha. This rebellion broke out in southern part of the colony and the hinterland of Kilwa in July 1905. Warraaqsi kun hadhoo'ee jalqaba kibba biyyattii kolonii biyyattii kan ta'u yoo ta'u hinterland lafa dhukataa Kilwaa jedhamtu keessatti Juulaay bara 1905 eegale. It began the Matupi Hills in Matupi Hills lafa ol ka'aa Matupi jedhamurratti eegale following imposition of heavy tax and the use of forced labor to cotton's growing farm for export. Kan inni itti keessa sababa uummanni Jarman taaksii guddaa uummatarra kaa'uudhaan akkasuma humna fayyadamanii namaan maasaa kan jilbiin itti oomishamu akka uummanni paayimentii tokko malee akka hojjetu giddiin dirqisiisuudhaan jirbii sana immoo karaan biyya alaa ekspoortii gochuudhaaf humnaan uummanni akka hojjetu gochuudhaaf imposition of heavy taxing sababa isa jalqabaati jechuudha. The revolt spread rapidly throughout the regions. Warraaqsi kun dhawaataan naannoo sanitti babal'ifataa dhufe jechuudha. With attack on the all foreigners, missionary administrator, their Swahili Arab clerics. Warraaqsi kun babal'ifannaa warraaqsa naannoo kana kan inni attack godhe kan inni ajjeesaa ture namoota uummata Tangaanikaa hin ta'in namoota adii hunda missionarii jechuun nama amantii gaggeessu hooggansa naannoo sanii akkasuma nama Arabaa kan amantiidha wajji wal qabatu kan biyya san keessa jiraatu hunda ajjeesaa turan jechuudha. It was a spontaneous revolt with no previous planning or central leadership. Warraaqsa yeruma sanitti ta'e jechuudha. Immediately osoo itti yaadamii warraaqsa ka'ee fi osoo hin karoorfamin kan ka'e waan ta'eef central leadership challenge godhuu danda'ee jira jechuudha. And yet the people of the southern Tanzania come together in a way that is unique in the history of Africa resistance to colonialism. Akkasuma uummanni Tanzaaniyaa kun kibba Tanzaaniyaa walitti dhufuudhaan addummaa isaa seenaa Afrikaa keessatti galmeessuu danda'ee jira jechuudha. Itti seenaa Afrikaa keessatti kolonii ofirraa ittisuu keessatti qaban galmeessuu danda'e. Instinctively they turned their belief in the power of spirit of the world. San booda dhimmi maajii kun akka amantiittis yeroo deebi'ee addunyaa kana guutuu raajuu jira jechuudha.
It was deliberately attempted to overcoming the problem that crippled in the early African resistance to conquest Europe. San booda itti yaadamee kan qophaa'e rakkoowwan uummanni Afrikaa yeroo ofirraa ittisu biyyoota Awurooppaa irraa xiyyitii irra geessu yookaan yeroo dhuka'aa achi dhukka'u rakkoowwan adda addaa biyyoota Awurooppaatiin yeroo ofirraa ittisan uummata Afrikaa qunnamaa turu ittisuudhaaf sirna yookaan mala haaraa fayyadamuu jalqaban jechuudha. The lack of African unity. San booda san keessaa rakkoo guddaan tokko maali beekte? Lack of African unity. Uummanni Afrikaa tokkummaa irratti hanqina qabaachuu. European machine gun. Akkasuma maashinni Awurooppaa qawween dhukkaanan sumajjeesaa so haalan kana dandamachuu danda'anii jiru. They spread their bodies with magic waters known as magi. Yeroo xiyyitii rachiisanitti dhukkaate yookaan uummanni Awurooppaa uummanni adiin qawwee isinitti kan dhukkaasu yoo ta'e qawween sun magic akka waan rabbiin yookaan akka waaqni isaanii sun akka maajikitti ilaalaa turan jechuudha yookaan akka isin hin dho'itu deemadha ayyan. By the way, this revelation is led by Bushiri Ibn Salim. Nama maqaan isaa Bushiri Ibn Salim jedhamutu biyyi san warraaqsa kana kan oofe nama amantaati. Xiyyitiin isinitti dhukkaatu akka bishaanitti isin dho'inan bishaanumaa bakka namuma bishaan irratti facaasee namni du'uun jiru jechuudhaan uummata itti oofuudhaan lubbuu nama hedduu garaafatu dandeessu. Which they believe it would turning the bullet of their enemy into the waters. Look, bullet jechuun xiyyitiin dhuka'aan achi dhuka'u sun dhuka'aan diinaa sun akka bishaanitti jijjiirama. It's therefore from this terms. So termii kanarraa the resistance movement gets the name of magi. Jecha magic jedhamu kan kanarraa jecha magi jedhamu argate jechuudha. Maqaa magi jedhamu argate jechuudha. Also, the revolt spread to Morogoro and the out district of Dar es Salaam. Warraaqsi kun karaa Mogoroo fi karaa distriktiiwwan Dar es Salaam alattillee babal'atullee it had what gradually lost initial momentum. Akka dura jaamisanii osoo hin ta'in dandeettii isaa laafaa dhufee jechuudha yookaan wanni kun soba ta'uu isaa manni isa dhumaa deemu soba ta'uu deeme. The power of magi had been what weakened in the political unity was gradually falling apart because of ethnic and other difference. Sirni yookaan aangoo magi jedhamu kun yeroo xiyyitiin nama hedduu dhukaasuu eegaltu namni itti amanuu dhiisuudhaan laaffachuu eegalee akkasuma sirni siyaasaa tokkummaan siyaasaa uummata Taangaanikaa keessatti duraan ture sun adda buqqa'uudhaan namni amantii sabaa fi akkasuma amantiin adda addaatiin wal qooduudhaan uummanni Taangaanikaa harka kolonii jalatti kufuu danda'ee jira. In addition to this, kanatti dabalee the end of 1805 German had what brought reinforcement required from Somaliland and New Guinea. Akkasuma kanatti dabalee dhuma bara 1905 German humnoota leenjii qabu kan hidhate Somaaliyaalaand fi Giinii irraa fidatuudhaan namoota barate adda addaa fiduudhaan injifachuu dandeessee jirti. As a result, sababa kanaaf in 1906 the German gradually reclaimed the central highland of the region under their control. Sababa namoota jajjabaa Somaaliyaalaand fi namoota barate Giinii haarawaa irraa Niw Giinii irraa fiduudhaan humna isaanii yookaan irra deebitee dhawaatan naannoo Highland Central Highland region reclaim irra deebitee fudhachuu dandeessee jirtu jechuudha. Harka ishee jalatti galfatu dandeessee jirtu. They even pursued scorched earth policy yookaan filosoofii siyaasa scorched earth policy jedhamu sun fayyadamuudhaan destroying village and laying west vast stretch of southern and central Tanzania. Naannoowwan baadiyyaa kan uummanni kun keessa mandheeffatee jiraatu guutumaan destroying balleessuudhaan bombii fi kana balleessuudhaan seentaraali fi kibba wanni qaxxaamuruudhaan Tanzania kolonii ishee galfatu dandeessee jirti. Finally, they defeated what? The powerful Ngoni warriors in 1907. Dhumarratti waraana guddaa Ngoni powerful kan achi keessatti waraana guddaa jedhamuun beekamu bara 1907 mo'atuu dandeessee jirti jechuudha. Jarmanii. The war devastated several African villages and brought famine to Africans. Waraanni sun waraana balaafamaa fi uummata Afrikaa hedduu lubbuu kan baasee fi akkasuma beela uummata Afrikaatti kan fide uummata Tanzaaniyaatti kan fide jechuudha.
It also results the destruction of trade and the wealth in the currency. Biyyi san keessatti qabeenya biyyi san qabdu hunda balleessuudhaan akkasuma karaa daldalaa hedduu fi qabeenya daldalaaf ta'u hedduu balleessuudhaan biyyi san hiyyummaa hamaa keessatti kuffisuu danda'anii jiran jechuudha. In any case, haaluma kamuu keessattuu dhimma kamuttuu the Maji Maji revolt demonstrated the possibility of broader African anti-colonial nationalism. Haalama kamuu waan fedhe haa ta'u Maji Majiin kan inni agarsiisu carraa uummanni Afrikaa anti-colonialismii ifirraa ittisuudhaaf jaalala biyyaa inni qabu agarsiisa jechuudha. Anti-colonial nationalism agarsiisa. The sacrifice of thousands of Tanzanians who died in the Maji Maji revolt was important in inspiring a later generation of nationalists who brought their country to independence early 1960s. Warraaqsi namoonni kumaan lakkaa'aman uummanni Tanzaaniyaa biyya isaaniitiif aarsaa kafaluun isaanii sun boodarra jenereeshinii dhaloota boodaa kan biyya isaanii jalqaba bara 1960mootaa keessa biyyi Tanzaaniyaa jedhamtu if dandeessee akka bultuuf yookaan akka if dandeessuuf wareegama uummanni hedduun kumaan lakkaa'aman warraaqsa Maji Maji sanitti bara 1907 keessa wareegama isaan kafalan sun dhaloota boodaatiif akka madda ka'umsatti ilaalamuudhaan biyya isaanii bara 1960tti independent godhuu danda'anii jiran jechuudha. Well, lesson 3 ammoo 3.2.3 the colonial administrations and the colonial state. Lesson 3 ammoo bulchiinsa koloniitii fi akkasuma naannoowwan bulchiinsi kun bulchaa turan kan ilaallu ta'an CK master classidha. Turtiin keessan ammas ana wajjin haasa'uun isaa hin taane jira. By the end of these lessons, lesson kan xumurratti you will be able to getting 4 main concepts. Konseptiiwwan baay'ee barbaachisaa 4 argattaa jechuudha. Identify the difference between the colonial policy of Britain and France. Garaagarummaa sirna kolonii adeemsa bulchiinsa kolonii Biriiteenii fi Faransaa jidduu jiru ni ilaalla. Explain the political economy of colonial agriculture, meaning and trade. Akkasuma sirna siyaasa diinagdee kolonii keessatti waa'ee especially qonna albuuda baasuu fi daldala irratti siyaasa akkamiitu jira jechuun ni ilaalla. Sadaffaratti ammoo discuss the political social economic impact of colonialism in Africa. Akkasuma sirna daldala hawaasummaa fi diinagdee irratti dhiibbaan kolonializimii uummata Afrikaa irratti fidde maali ka jedhu ni ilaalla. Denounce the economic impact on colonialism. Akkamitti sirna economic impact kana denounce godhuu dandeenya yookaan ifirraa impact isaa san xiqqeessuudhaan akkamitti wanni gochuu dandeenya akkamitti xiqqeessuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla. ANCK master classidha. Bishaan dhugaa ifama. Then British and the French colonial policies. Inni biraa British fi French colonial policy kan jedhu ni ilaalla jechuudha. San keessa tokkoffaratti kan nuti ilaaluuf deemnu British colonial policy. Sirna kolonii Biriteen keessatti poolisii isaan hordofaa turan imaammanni isaanii haala kamiin hordofaa ture ka jedhu ni ilaalla. British followed colonial administration known as indirect rule, which was most clearly formulated by Frederick Lugard. Biriteen sirna kolonii yookaan sirna bulchiinsa kolonii isaan hordofaa turan sirna indirectii ta'e alkallattiidhaan biyya san bulchaa turte jechuudha. Sunis namni waan kana formuleet godhe nama Frederick Lugard nama jedhamu lammii Biriteen nama ta'u nama imaammata kana boce jechuudha. In 1912, Lugard published his book called The Dual Mandate in British Tropical Africa. Bara 1912 Frederick Lugard kitaaba isaa mata dureen isaa Dual Mandate British Tropics in Africa. Maqaan isaa jedhu moggaasee jechuudha yookaan maxxansee jechuudha. He described the system of government he had worked out for administration in northern Nigeria. Akka inni ibsetti sirni bulchiinsa inni keessa hojjetaa ture sirna bulchiinsa Biriteen hordofaa turte kan kaaba Naayijeriyaatti argamu akka ta'e ibsee jira jechuudha. He recommended its application to all British tropical African colonies. Naannoo tropical jechuun Western Africa kana giddugala Afrikaa kana jechuudha. Kolonii yookaan kan inni recommend godhee fi Egypti akka naannoo
colony tropical African colony akka sirriitti indirect rule was believed by British to the cheapest and the most effective way to administrating the vast population stretched over even vaster treaties with the minimum European personals. Akka inni ibsetti sirriin yookaan sirni bulchiinsaa alkallattii kun British salphaadhumattii fi karaa bu'a qabeessummaan isaa mirkanaa'uun ummata lafa bal'aa Afrikaa uwwisee argamu yookaan daangaa bal'aa uwwisee argamu namoota Awurooppaa irraa dhufan nama muraasan akka isheen buluu dandeessu nama labsii mataa isaa baasee jechuudha. Yookaan akkasitti karaa indirectii ta'e jechuun namoota Awurooppaa irraa dhufan namoota parsanaalii Awurooppaa irraa dhufan namoota muraasa hoggansa bakka gurguddoo irra kaa'uudhaan bakkoota ummata karaa gadii ammoo ummatuma san keessaa namoota isaaniif amanamaa ta'e filuudhaan hoggansa indirectly biyya addunyaa guutuu koloneeffatuu dandeessee jirti jechuudha Biriteen jechuudha. But indirect rule was far from being clear cut system. Indirect sirni bulchiinsaa alkallattii kun sirna bulchiinsaa clear cut system irraa haalan adda jechuudha. Haalan garaagarummaa qabaachuu. Haalan far from jechuun irraa haalan fagaataa jechuudha. Its application varied enormously from colony to colony. Akkaataan sirna itti indirect rule kana itti applicable yookaan akkamitti akka apply gootu haalan enormously jechuun by the way maal jechuudha? Sorry. Largely or huge or what? Gigantic by the way. Gigantic. Kun hundi vocabulary English vocabulary dha. Haalan guddaa ta'uu isaa agarsiisaa jechuudha. From colony to colony. Colony dha colony adda addaa jechuudha. Haalli bulchiinsa isa kanaa jechuudha. Brainstorming question maal jedha? How do you British and the French colony policy different from each other? Haalli bulchiinsa sirna poolisii kolonii uummata Biriteen fi mootummaa Faransaa gidduu jiru garaagarummaan isaa maali jedha? Then kana numa ibsa ani isin ibsu keessatti isiniif gala by the way. The British based their colonial administration upon what they saw as series of minor but totally separate pre-colonial chiefdom. British sirni British yookaan kolonii British kan inni irratti hundaa'u maali? Adeemsa addaa yookaan ammoo addaan baasee sirna pre-colonial chiefdom adda baasee ramadaa jechuudha. Warreen osoo kolonii hin dhufin dura warra hoggansa qaban fakkeenyaaf akka Ashantee sanfaa fi warreen san dura hoggansa hin qabne impaayera isaanii jala jiru ija tokko irraa hoggansa tokkoon hin ramadaniif jechuudha. To make this reality kana dhugaa gochuudhaaf they emphasizing the difference in dialect and redefine them totally separating language. Isaan godhan maal godhaa turanii loqodaan addaan baasanii akkasuma afaaniin hawaasa biyya tokko keessa jiraatu addaan baasuudhaan diina walirratti godhuudhaan isaaniif looyaalii ta'e hoggansarra kaa'uudhaan indirect rule fayyadamuu danda'aniiru. They described as what? Customary difference in dress, housing, religious practice in terms of rigid tribal distinctions. Akkasuma kan inni ittiin sirni indirectiin kan inni ittiin ibsamu aadaa adda addummaa aadaa uffata kaachuutiin mana akkaataa hawaasni itti ijaaratu akkasuma sabni sun itti ijaaratu akkaataa amantii religious practicing dhaan in terms of what? Rigid. Rigid means it is very very static or wanta haalan sun sochoone waan gartee hawaasni tokko haalan itti amanu sanfaadhaan nama adda addummaa nama kanaa laalanii yeroo itti uummata wal afaan kaa'uudhaan amma Naayijeeriyaa keessatti sablammoonni hedduu waliin jaalatan akkasuma Itoophiyaa keessatti illee sanumaa jechuudha. Indeed, dhugumatti it has been argued that the colonial authorities in termed what? Tribalism. Yeroo takka maal jaamaa indirectiin kun tribalism shanyummaadhaan sirna siyaasaa sirna imaammata shanyummaadhaan uummata qoodee uummata diina godhee bulchuu jechuudha. By insisting on the strengths of tribal, the differences and the rivalries colonies made it more difficult for Africans to achieve unity in oppositions. Akkasuma sirna sanyummaa gosummaa kana leellisuudhaan garaagarummaa fi akkasuma uummata Afrikaa jidduutti
wal dorgommii cimaan akka jiraatu more difficult for Africa to achieve union. Uummanni Afrikaa kun tokkummaa akka uumee akka uummata yookaan Awurooppaa koloniidhaaf isaan dhufte kanaaf faallaa ta'anii hin lolleef sabaan adda qoodu, sanyiin adda qoodu, gosaan adda qooduudhaan indirectly biyya tana galaagalaa turanii jechuudha. The British thus made use of the age-old imperial maxim dividing and rule. Sirna dur imperial maxim jaamu kan divide and rule. Addaan qoodanii bulchuu seera jiru fayyadamaa turte jechuudha. Addaan qoodanii sabaan addaan qoodanii bulchuu kan jiru laata. Well, the French colonial policy. Imaammanni Faransaay kolonii Afrikaa fi biyyoota biraatti hordofaa turte maali ni ilaalla. The French believed that what by teaching the colonial peoples the French language, subjecting them to French law, giving them French civil and political right, they could assimilating the peoples they colonize. Garuu uummanni Faransaay kolonii isaa bifa saniin miti. Afaan uummata Faransaay isaan barsiisuudhaan saba kana yookaan biyya bulchansa biyya irra jiran san akkasuma akka isaan seera uummata Faransaay bulan giving them civil and sirna siyaasatii fi sirna hawaasummaa yookaan mirga hawaasummaa uummata Faransaay argatu kennuufiidhaan biyya bulchansaan akka uummata ifitti ilaaluudhaan biyyi san koloneeffatanii jechuudha. Well, aadaa uummata Afrikaa balleessuudhaan jechuudha. By the way, throughout their colony in Africa, kolonii isaanii Afrikaa keessaa hunda, the French applies this theory in full only in Senegal. Biyyoota kolonii Afrikaa kanaa tiyoorii kana hunda irratti fayyadamte. Only in Senegal. Biyya Senegal malee tiyoorii kana biyya hunda irratti fayyadamte jechuudha. In 1848, bara 1848, France conferred French citizenship on Senegals and also gives them the right to elect a representative called deputy to the French National Assembly, lower house of French Parliament in Paris. Akkasuma bara 1848 Faransaay uummanni Senegaal uummata Senegaaliif citizenshipii kennuudhaan yookaan lammummaa biyya Faransaay kennuudhaan mirga nama isaanii ta'u, nama gurraacha isaanii ta'u, nama bakka bu'aa itti aanaa filachuudhaan National Assembly keessatti yookaan Lower House French Parliament Faransaay keessatti akka isaan bakka bu'anii directly Faransaay keessatti akka isaan hirmaatan gochuu dandeessee jirti. In accordance with the policy of administration, akka imaammata poolisii assimilation jechuun by the way maal jechuudha liqimsuu jechuudha yookaan ifitti addaabti godhu ifitti aadaa ifi dhaalchisanii aadaa isaa irraanfachiisuu jechuudha. Well, akka poolisii kanatti the Senegalese were what? Given the French system of local government based on communes. Uummanni Senegal sirna yookaan mala hoogganaa naannoo haala hawaasummaatiin bulchaa kan jedhu irratti waliigalaa turan jechuudha. All the indigenous inhabitants were French citizens and enjoyed the same civil and political rights as Frenchmen. Namoonni Senegaal keessatti dhalatan hundi isaanii yookaan namoonni kolonii Faransaay keessatti dhalatan hundi isaanii akka maaltti ilaalamanii akka lammiilee Faransaay irratti ilaalamanii akkasuma mirga lammiilee Faransaay argattu sibi sirna siyaasaa lammiileen Faransaay argattu tokko godhanii uummata koloneeffataa turan jechuudha. People born in other part of French colonies amma kun akkatti mirga uummanni Faransaay qabu kun argatu hunda nama lammii Senegaal ta'e qofaa jechuudha. But people born in other part of French colony garuu namni kolonii Faransaay biyya biratti kan dhalatu yoo ta'e could become French citizenship lammii Faransaay haa ta'uu danda'u if they could read, write, speaking French well. Yoo afaan Faransaay sirriitti dubbisuu danda'e barreessuu fi dubbachuu kan danda'uu fi dubbisuu kan danda'u yoo ta'e afaan Faransaay yookaan lammii Faransaay ta'uu danda'a jechuudha. Albert Sarraut, the Minister of Colony in 1920 up to 24 and 1932 up to 93 was the individual who laid the foundation of French colonial policy of administration usually known as direct rules. Sirna direct rule yookaan assimilation policy jedhamu kana nama maqaan isaa Albert Sarraut jedhamu ministeera kolonii biyyattii bara 1920 fi bara 1932 nama ture nama sirna poolisii yookaan akkaataa bulchiinsa biyya sirna imaammata kana lafa kaa'ee ture jechuudha. Sarraut
outlook was very different from that of Englishmen. Saaroti yaanni isaa yookaan hubannaan yookaan adeemsi malli inni fayyadame kun isa Friedrich Lugard fayyadame irraa haalaan adda addaa qabaatu. It was less respectful for African personalities. Akkasuma direct ruling kuni uummata Afrikaa kabajuu irratti namummaa uummata Afrikaa kabajuu irratti haalaan xiqqaadha jechuudha. Hin kabajanii jechuudha. Because aadaa isaanii irraanfachiisanii aadaa uummata Faransaay qabsiisan aadaan uummanni Afrikaa duraan qabu akka waan aadaa duubatti hafaa fi dulloomaadhaa yeroo dhala akka ta'etti ilaalamu jechuudha. Akkasuma while also being more fraternal toward Africa. Akkasuma nama obbolummaa yookaan gara laafina aadaa haa balleessanii malee nama mirga uummanni Faransaay qabu hunda uummata Afrikaatiif waan kennaniif akka waan obbolummaa gaarii Afrikaanotaaf qabanitti nama ilaalamaa ture. Saarot never talked about allowing African to develop along their own lines. Namni maqaan isaa Saarot jedhamu kun Albert Saarot kun gonkumaa uummanni Afrikaa aadaa isaaniirra akka imalan hin barbaadu jechuudha. Yookaan aadaa fi duraan qabanirra akka imalan hin barbaadu ture jechuudha. His dominant thought was the France and her African colonies may keep it as united peace and they have been in war. Akkasuma sirni siyaasaa kun Faransaay fi sirna kolonii isaanii akka nageenyummaan yeroo hunda biyyi waraana hin jirre taate Faransaay yeroo dheeraaf turuudhaan ta'uu dandeesse jechuudha. There was two major differences between British and the French method of using African chief in local government. Karaa gurguddaa lama jira. Kan isaan garaagarummaa isaan taasisu jechuudha. Karaalee gurguddaa lama jira. Adeemsa imaammata Biriteenii fi imaammata sirna bulchiinsaa Faransaay fayyadamte kana karaa lamaan akkaataa isaan uummata Afrikaa itti fayyadamaa turan yookaan hooggantoota duraan Afrikaa bulchaa ture akkaataa isaan itti fayyadamaa turan karaa gurguddaa lamaa jira. The first was the British tried as much as possible to ensure that all chiefs they used were traditional rulers. Britain hooggansa duraan jiru yookaan hooggansa duraan biyyisan bulchaa ture haga danda'ame akkuma aadaa saba isaaniitiin akka bulchan hayyamaa fi turte jechuudha. But as French were not particularly keen on these points. Uummanni yookaan mootummaan Faransaay bulchiinsa akkanaa akka British kanarratti fedhii guddaa hin qabu jechuudha. Keen jechuun interest jechuudha. Interest. Fedhii guddaa poointii kanarratti hin qabu jechuudha. So, garaagarummaan isaanii tokkoffaratti haala bulchiinsa isaan itti hooggantoota akkamitti akka isaan bulchan hayyamaa turan. Biriteen hooggantoonni haga danda'ame akkaataa aadaa isaatti duraaniitiin akka wal bulchan barbaaddi. Faransaay immoo aadaa isaaniitiin akka wal bulchan hin barbaaddu. Akkaataa uummanni Faransaay itti bulutti akka bulchan barbaaddi jechuudha. The second was what? The British were more inclined to respecting the chief under them and give them more power than French did. Akkasuma Biriteen hooggantoota uummata Afrikaa bulchaa turee fi ammas isaan bakka bu'ee bulchusan aangoo guddaa kennitii fi akkasuma kabaja guddaa kennitiif jechuudha. Isaan Faransaay garuu hin kennituuf akkasitti. It was above all education that French policy differed from British. Akkasumas kan poolisii Faransaay imaammata Faransaay adda godhu garuu Faransaay uummata Afrikaa akka barsiiftu ni barsiifti. Kana wanni uummata yookaan British irraa adda ishee godhu jechuudha. Also, few mission schools received government subsidies for exceptional efficiency. 9/10 of formal education in French Africa was given by the state. Akkasuma manneen barnoomsaa kan warreen amantii barsiisan Afrikaa keessatti warreen government irraa maallaqa nyaatantu jira. Warreen sunillee kan jiraatan yoo ta'e exceptionally efficiency gahumsa isaanii irratti 9/10 of formal education in French. Barumsa 9/10 9/10 barumsa jedhamu jira Afrikaa keessatti kan mootummaa Faransaayeen kan ture jechuudha. Uummata Afrikaa barsiisuu irratti uummata Afrikaa afaan fi barsiisee aadaa isaa kabajaa fi kana gabbuusullee jaa tokkoon uummanni Faransaay bakka barumsaa irratti haalan uummata Afrikaa tiif karaa godhanii jechuudha. All the teaching was in French. Kan isaan barsiisan garuu afaan Faransaay jechuudha. Faransaayeen barsiisan jechuudha. It's however akkasis yoo ta'e noteworthy that ultimately the French and the British methods
virtually led to the same results. Barumsalleedhaan uummata Afrikaatiif kan kennan yoo ta'e, poolisiin Faransaay fi poolisiin British illeen dhiibbuma wal fakkaatu uummata Afrikaa irratti fidee jiru. They caused what? African chief lost their traditional characters. Hooggantoonni Afrikaa aadaa isaanii, amaloota adda addaa kan uummata keessatti ittiin beekaman san akka isaan irraanfatanii aadaa uummata Ijiptii akkasuma aadaa yookaan akkaataa bulchiinsa uummata Faransaay fudhachuu danda'anii jiran jechuudha. Yoo Faransaay barumsa adda addaa kennuutiif illee barumsi sun akkasuma effektiivii ta'uu danda'a jechuudha. Miidhaan irra dhufee bifuma wal fakkaatan irra dhufee jira jechuudha. Akkasuma made them depending on their colonial masters. Warreen isaan koloneeffatame irratti hooggantoonni Afrikaa duraan bulchaa ture akka yaada warra koloneeffatee san akka dhaga'anii ittiin bulchan nama biyya godhaa ture. During the colonial period, gaafa kolonii sanii, Belgium had some colonial possession in Africa. Biyyi Belgium illee kolonii takka takka Afrikaa keessaanii qabdi jechuudha. Belgium African colonial possession included koloniin Belgium Afrikaa isaanis Congo, Rwanda fi Burundiidha. Biyya sadii. Congo fi Rwanda, Burundi fa'aa qabdi jechuudha. Belgium colonial rules in Congo was based on the idea of colonial trinity, which the interest of state, missionary, private company were all considered. Akkasuma British yookaan sirna kolonii Congo kan Congo sun sirni kolonii Belgium koloniin Congo bulchiinsi sun yaada colonial trinity. Colonial trinity jechuun yaadota namoota adda addaatiin kan bulaa ture. Isaanis fedhii namoota biyya Belgium akkasuma hooggantoota amantii warreen amantii babal'isan kaampaanii dhuunfaa maaliifi asirratti biyyi tana warqiin albuun adda addaa waan jiruuf biyyi hundi gaafa bara 1885 Berlin konferensiitti walii galan san King Leopold biyya Free Congo River Free Congo Basin irra Free Trade nan hayyama jedhee waan tureef biyyi Belgium Congo gaafa bulchaa turte karaa kanaan bulchaa turte jechuudha. And also the Portuguese colony in colonial rules in Africa, sirni kolonii Portugal Afrikaa suni particularly Angola and Mozambique keessattuu ammoo Angola fi Mozambique fi akkasuma biyyi Portugal tun Angola akkasuma Mozambique qabachuudhaan akkasuma both oppressive in liberal method akkasuma kan biyya kana lachuu kan ishiin bulchaa turte cunqursaa fi akkasuma mala walabummaa xiqqollee kennuufidhaan Portugal kolonii Angola Mozambique biyya qabdu turte Afrikaa. There was no clear land market policy. Imaammanni akka Faransaay fi Britain kan biyyi hundi beeksisu hin jiru jechuudha. Akkuma hooggansa mataa jechuudha. To administer the Portuguese colony in Africa. Kolonii Afrikaa yookaan Portugal kan mataa ifii hin qabdu turte jechuudha kan ittiin bulchitu. We can say that the Portuguese colony, the system of administration was more or less oppressive. Koloniin Faransaay yookaan sirni bulchiinsa kolonii Portugal kan Afrikaa cunqursaadha jechuun ni nyaachuu yookaan uummata cunqursee bulchee jechuun in fact there was a few liberal policy like assimilation policy. Poolisii walabaa kan akka aadaa ifii fudhattu kun haalaan xiqqaa ture jechuudha, muraasa ture jechuudha. The assimilation policy was never fully implemented but kept native Africans in Portuguese colony hoping that one day they could behave and live like white Portuguese. Garuu assimilation policy kun illee xiqqollee yoo kan jiraatu taate uummanni Afrikaatti dhalatan warreen kolonii Portugal ta'an sun hawwiin isaanii akka Portugal adii sanitti jiraatu abdii guddaa irraa qaban turanii jechuudha. Well, the German colonial rules in Africa from 1894 up to 1914 was the expression of nationalism and moral superiority. Akkasuma sirni bulchiinsi kolonii German kan Afrikaa bara 1884 ture sun miira jaalala biyyammaatiin kan guutamee fi akkasuma
akka aadaan uummata Jarmanii uummata kana irratti ol uummata Afrikaatti ol ta'etti leellifamaa ture. The Germans pursued the colonial administrative policy of direct rules like French. Jarmanilleen immoo aadaa akka British osoo hin ta'in aadaa akka uummata Faransaay direct rule san fayyadamaa turte jechuudha. Directly aadaa fi aadaa uummata Jarmanii fudhachiisuudhaan uummata Afrikaa bulchaa turte jechuudha. Akkasuma like French to maximally exploit the resources of the people of Tanganyika. Akkuma Faransaay uummata biyyoota Afrikaa hedduu saamaa turte san uummanni yookaan Jarmanilleen adeemsi bulchiinsi Jarmanii qabeenya uummata Taanzaaniyaa baay'ee saamaa ture jechuudha. German employed direct rule. German sirna imaammata bulchiinsaa direct ta'e. Assigning through personal and manpower to administer their colonial position of Tanganyika. Directly namoota adda addaa aangomsuudhaan hooggansa Taangaanikaatiif directly ifii isaaniitii hoogganaa turan jechuudha. Inni biraa political economy of colonial agricultural meaning and trade. Sirna siyaasa diinagdee qonnaa wajji kan wal qabatu, albuuda wajji wal qabatu, akkasuma daldala wajji wal qabatu, uummanni Afrikaa, uummanni Awurooppaa akkamitti biyya Afrikaa bulchaa ture kan jiru ni ilaalaa jechuudha. One of the driving factors for European conquest was economic motive. Sababni guddaan tokko kan Awurooppaan akka Afrikaa qabattuuf sababa ta'e diinagdeedhaan if cimsuuf jechuudha. Uummata Afrikaa diinagdeedhaan xuluq godhanii yookaan diinagdee isaanii irraa saamanii biyyoota Awurooppaa biyya ifi naatiivii itti dhalatan san misoomsuuf jechuudha. That was need for raw materials for European industry in the new market for manufactured goods. Kanas mi'a dheedhii kaampaaniiwwan gurguddaa Awurooppaa keessatti argamuuf barbaaduu fi akkasuma meeshaa kaampaaniin kun oomishe magaalaa haaraa itti gurguratan barbaaduuf jechuudha kan isaan kolonii biyyoota addunyaa kanarra deemaa turan. Colonial government often encouraged Africans to undertake the cash crop production. Yeroo hunda bulchiinsi kolonii yookaan biyyoonni Awurooppaa biyyoota Afrikaa koloneeffatan uummata Afrikaa kana yeroo hunda cash crop production kanneen akka bunaa cash crop jechuun kanneen wantoota raw material ta'an qofa akka isaan oomishan barbaadan jajjabeessaa turan. The major role was filled in this process by African chief with the traditional or newly created. Adeemsi kuni kan hooggantoonni Afrikaa eegalan kun kan duraanis haa ta'u isaan haaraallee haa ta'u kan isaan barbaadan garuu karaa haaraalleen haa oomishan karaa traditional ta'een haa oomishan kan isaan barbaadan maalidha cash crop production oomisha cash crop ta'e oomishan jechuudha. The chief were often given the task of establishing our export plantation using unpaid forced labor of their subjects. Hooggansa Afrikaa kun maal godha? Naannoo ifi ekspoortii godhu karaa biyyoota kanatti ekspoortii godhu gochuudhaan uummata waan kan hojjetuuf qarshii takka yookaan birrii tokko osoo hin kafallee if jalatti hoogganaa waan ta'eef ofii isaatii karaa kanaan uummata saamaa turanii jechuudha. The most important cash crop was what? Cash crop kan jennu warreen karaa alaatti ekspoortii ta'an. Isaanis palmi ooyilii fa'aa jira, palmi kirnerii fa'aa jira, piinooti jechuun baay'ee piinooti jechuun maal jechuudha? Lawuzii jechuudha. Kaakaa'oo jechuun muka akka ambaradaa kan dhiha Afrikaatti argamu. Kooffii fi koton bunaa fi akkasuma jibrii fa'aa oomishaa turanii jechuudha. Yookaan kana malee wantoota perishable ta'an wantoota baduu danda'an kan akka muuza minaaminii kanaa miti kan isaan deeggaraa turan jechuudha. Well, small scale peasant farmers had dominated the cash crop production as much as African tropics. Biyyoonni lafa xixiqqoo kutatanii fi qaban kan isaan qotan cash crop kan akka isaan haalan oomishan akkuma tropical Afrikaatti. Isaan keessaa ground nuts remain the main cash crop in Cote d'Ivoire, Angola, Tanganyika, Uganda, Eastern Belgium, Congo. Ground nut loomsiin kun kan haalan oomishamu keessatti biyya Cote d'Ivoire, Angola fa'aatti akkasuma biyya Tanzania, Uganda fi dhiha bulchiinsa Congo kan Belgium bullusan fa'aadha. And cacao was even more successfully dominated cash crop in northern Nigeria, Senegal.
kaakaa'oon garuu haalaan kaaba Naayijeeriyaatii fi Senegaalitti haalaan wanni taa'ee ture jechuudha. Haalaan oomishamaa ture jechuudha. Coffee was developed as profitable cash crops and remained principal export crop of Gold Coast and South-Western Nigeria. Bunni garuu kan inni akkamitti ilaalamaa ture isa maallaqa guddaa fiduuf cash crop isa guddaa ture jechuudha. Akkasuma warreen exportan keessaa isa guddaa fi isa haadhoo jaamuudhaan Gold Coast jechuun biyya amma Gaanaa jedhamtu keessatti argamti. Akkasuma kibba dhihaa Naayijeeriyaatti baay'ee oomishama ture jechuudha. Well, cotton jibriin ammoo was lowest price gatii xiqqaadhaan and labor intensive humna guddaa fayyadamuudhaan was usually produced only under the pressures from Europe. Gatiin isaa xiqqaadha. Humni jibrii tana oomishuuf itti ba'amu haalaan guddaadha. Kun ammoo Awurooppaanonni biyyoota Afrikaa hedduu haalaan humnaan kan isaan oomishisaa turani malee fedhanii miti jechuudha. To satisfy their demand fedhii isaanii guuttachuuf French textile industry warshaan huccuu hodhu yookaan warshaan uffata kan Faransaay peasant production of cotton was made compulsory in certain part of Ubagi, Chari or Central Africa Republics. Maal godhe qonnaan bultoonni oomisha jibrii dirqamaan akka oomishan biyya African Central Republic keessatti fi Upper Volta Burkina Faso fa'aa keessatti Mali fi Niger fa'aa keessatti uummanni akka dirqamaan oomishu warshaan kun godhaa ture jechuudha. In Southern Sudan, kibba Sudaanitti between Blue Nile and the White Nile, the British government sponsored vast irrigation scheme to promoting the peasant production of cotton. Mootummaan Biriteen uummata ispoonsara godhuudhaan naannoo guddaa kana yookaan lafa bal'aa oomishaaf ta'u akka jibriin irratti oomishamuu fi galaana Blue Nile fi White Nile jidduu Suudaan kibba Suudaan keessatti akka oomishamu mootummaan Biriteen dirqisaa ture jechuudha. African tenants, however, lost the access of land for growing food, only received 14% of the profit from their cotton. Uummanni Afrikaa kan silaa midhaan irraa argatu sun lafa isaa midhaaniif duraan fayyadamaa ture dhabuudhaan parsantii 40 qofa bu'aa koton irraa argachuudhaan baay'ee miidhamaa turan. 60 uummanni Awurooppaa fudhataa jechuudha. Ifii isaaniitii guyyaa tokko humna itti baasanii hin beekne jechuudha. Most of the African peasant farmers still graze most of their own basic foods. Uummanni Afrikaa yookaan qonnaan bultoonni Afrikaa hedduun still graze nyaatuma isaanii qofaaf nyaachuudhaaf yookaan nyaata isaaniif gahu oomishuu qofaaf haalaan rakkataa turan jechuudha. Cheap rice from French Indochina was imported to French West colonies and sold at the rate which undercut the local food producers. San booda ruuza gatii salphaadhaan kolonii chaayinaa impoortii gochuudhaan Faransaay dhiha Afrikaa fiduudhaan asitti gatii undercut local food yookaan gatii nyaata biyyattii sanii gaditti gurguruudhaan haga taatee biyya dandamachiisaa turte jechuudha. Keessaa fidda Indoo Chaayinaadhaa fidde jechuudha. African peasant farmers who had often started the growth of cash crops for export under the pressure of colonial taxation rapidly become dependent on imports which their crop made by. Uummanni Afrikaa yookaan qonnaan bultoonni Afrikaa warreen irra hedduun isaanii oomisha cash crop oomishuudhaan humnaan exportii gochuudhaan taksii pressure from taksii adda addaa kan colonial taxation irraa dhufuudhaan baay'ee miidhamuudhaan haga nyaata isaanii alaa galfatuufittillee qarshii bitatuufillee dhabuu gaanii turan jechuudha. In generally, in 1920 and 1930, African farmers were paid less for their produce, but they had paid more what they bought. Qonnaan bultoonni Afrikaa bara 1920 keessa fi bara 1930 keessa qonnaan bultoota Afrikaatiif wanta oomishaniif gatii xiqqaa kafalama. Wanta qonnaan bultoonni kun isaan irraa bitaniif immoo gatii baay'ee guddaa kafalama. Kun qonnaan bultoota Afrikaa haalaan dinagdeen dadhabsee jira. Just kanaaf it was particularly the case after the Great Depression which struck European and the United States in 1929 up to 26. Kun ammoo kan ta'e keessattuu biyyoonni Awurooppaatii fi biyyoonni
karaa dhiyaa kun waan kana dandamachuuf rakkoo kana dandamachuuf sirna bara 1929 bara 1930 hanga 30 gidduu yeroo itti addunyaa guutuun diinagdeedhaan kufte yeroo sanatti uummanni biyyoonni dhiyaa kana dandamachuuf qonnaan bultoota Afrikaatiif gatii xiqqaa kafaluudhaan wantoota isaanirraa qonnaan bultoonni kun bitaniif immoo gatii guddaa kafalchiisuudhaan haalan uummata Afrikaa miidhanii jiran jechuudha. With the failing real incomes and the constant pressure of colonial taxations, African peasants had bearing more and more land into the cash crop productions. Uummanni Afrikaa sababa maallaqni yookaan maallaqni inkaamiin isaa galiin isaanii baay'ee xiqqaa ta'ee fi dhiibbaa hammaataa sirna taaksii koloniyaal yookaan gatii gibira taakseshinii karaa biyya alatti arganiin uummanni Afrikaa maal gochuu eegalee lafa hedduu qotachuudhaan akkasuma lafa hedduu kaash kirooppii qotachuudhaan nyaata kana beekataa ture jechuudha. Food crops were neglected. Nyaanni nyaatamu yookaan wanni nyaataaf qotamu haalaan irraanfatamuu dandeenya. The soil became exhausted. Lafti hin dadhabe. It's the time of drought. Yeroo beelti dhuftu yookaan yeroo hongeen dhuftu famine stuck biyya Afrikaa beelli dhabuu danda'ee jira jechuudha. In 1931 famine killed nearly half the population in some area of Niger. Walakkaa uummanni Niger bara 1931tti beelaan dhumuu danda'anii jiran jechuudha. Well, inni biraa sirni ikoonoomii guddaan Afrikaa keessatti beekamaa ta'e miiningidha yookaan albuuda baasuu kan jennisan jechuudha. The sector of colonial economy most profitable for capital investment was mining. Inni capital investmentiidhaaf akka investimentii adda addaa yookaan maashinoota adda addaa oomishuudhaaf daldalli yookaan inni koloniyaaliidhaaf ikoonoomii guddaa buuse yookaan bu'aa guddaa kan buuse miining daldala albuuda jechuudha. Colonial authority assumed all right over mineral within their treaty. Warreen hooggantoonni kolonii sanii yookaan biyyi sun biyyi koloneeffatte sun biyyi koloneeffatamte san irratti mirga albuuda baasuu irratti guutummaatti qabdu daangaa kolonii ishii san keessatti biyya koloneeffatte san jechuudha yookaan biyyoota Awuroopaati jechuudha. They were then leased to European owned company to exploit. San booda biyyi koloneeffatte sun kaampaanii biyya isaanii keessatti jiruuf liiziidhaan waliigalteedhaan kaampaaniidhaan dabarsuudhaan biyya saamaa turan jechuudha wajjin ta'anii jechuudha. The British just took over the gold field of Ashanti. Fakkeenyaaf Biriteen iddoo gooldiin irraa oomishamu Asantee keessatti argamu erga empaayeraa Ashantee injifattee booda qabachuu dandeessee jirti. The major mineral resource which attracting European mining capital to Western were Ashanti mines of the Jos Plateau regions in northern Nigeria. Iddoowwan biraa kan hawwata haalan biyyoota Awurooppaa hawwatte keessaa dhiha Afrikaa naannoo yeroo durii keessa naannoo Jos Plateau jedhamu bakka kaaba Nigeria bakka albuunni baay'een keessa jiru biyyoota Ameerikaa biyyoota Awurooppaa haalan to'ate. This were what exploited by low technology and open cast mining using huge quantity of unskilled labor Africans. Teknoolojii muraasa waan fayyadamaniif humnaan yookaan humna namoota Afrikaa hin baratanii kanaan lafa qochisiisuudhaan lafa konforsiisuudhaan akka uummanni Afrikaa albuuda kana baasan gochuudhaan uummanni Awurooppaa irraa fayyadamaa ture jechuudha. The richest part of tropical Africa for European mineral exploitations in the colonial period were the Central Africa regions of Katanga or Shaba, Northern Rhodesia, Zambia. Biyyi albuuda baay'eedhaan badhaate troopikaalii Afrikaa keessatti kan biyyoonni Awurooppaa irraa saamaa turan yeroo koloniisan jechuudha. Tokko Central African region of Katanga bakka jedhamtu, Shaba bakka jedhamtu, Northern Rhodesia jedhamtu jira. Southern Rhodesia jechuun Zimbabweedha. Northern immoo Southern Rhodesia jechuun fi Northern Rhodesia jira. Northern Rhodesia jechuun Zambiyaadha. Inni kun immoo Zimbabweedha. Copper Belt fa'aa jira. Kanneen Copper Belt adda addaa fa'aa biyyoota kana fa'aarraa fudhataa turan jira. The Union Mineral Company has obtained exclusive control copper mining Katanga. Naannoo Katanga sanitti gamtaan kaampaanii Mineral Company jedhamu bifa addaatiin exclusively kopparii naannoo san jiru Katanga fa'aa keessatti kaampaanii kana malee biyyi biraa kaampaaniin biraa hin baasu jechuudha.
isaaf kennamee jiru. They draw much of their initial labor from the area of near northern Rhodesia. Humnaan uummata fidee qochisiisuu kan jalqabe naannoo Rhodesia kanarratti naannoo Zambiyaatii baay'ee draw godhachuu ture jechuudha. The settlement of white farmers along the northern Rhodesia lines of rail was to grow maize cattle to feed their Katanga miners. Uummanni adiin naannoo san jiraatu kan northern Rhodesia yookaan Zambiyaa keessa jiraatu maal godhaa turani? Callaa adda addaa oomisha isaanii oomishuudhaan horii isaanii nyaachisuudhaan naannoo albuuda san jiru albuuda san baafataa turan jechuudha. Southern Rhodesia ammoo isa biraati. Southern Rhodesia was another important zone of European mining enterprise. Southern Rhodesia kan kibbaa bakka itti enterprise guddaan jiru ture jechuudha. Beside of the cold Huange, naannoo Cold Huange jedhamu jira. Bakka albuun dhagaa cilee irraa bahu, which providing the copper belt Katanga. Kopparii akka copper belt Katanga sanillee ni jira asillee. Southern Rhodesia illee haalaan jiraachuu. Mines. With the most their industrial fuels, Southern Rhodesia becomes the producer of the gold, copper and asbestos. Albuudota Southern Rhodesia albuudota kanneen akka warqii, kopparii fi asbestos albuuda jedhamu oomishaa turan jechuudha. The dominant industry mining center of Southern was what? Witwatersrand. Kaampaaniin guddaan albuuda Southern Rhodesia yookaan Southern Africa jiru hunda exclusively mirga irratti qabu yookaan mirga baasuu irratti qabu kaampaanii Witwatersrand jedhamu kaampaanii kana ture jechuudha. Discuss in group is the history of Africa resistance against colonial rule in any one of African countries. Seenaa Afrikaan koloneeffattoota ofirraa ittisuu keessatti gootee keessatti biyyoota keetii wajjin madaalu kan reefu tarreessine maajii maadisti muuvment Yuraabii Paashaa Ribiliyoon dabalatee isaaniin kunniin hundi akka Afrikaa Resistance ilaalamanii viidiyoo itti aanu waliin deebinaan CK Master Classidha. Turtiin hojii gootaniif isiniin galateeffadha. So chaanaala keenya subscribe gochuudhaan wajjin kan deemnu ta'a turtii gaariin isiniin jedha.